nuti garuufu waanuma waa xiqqoo tokko jira. Salaata subii nama afurii fi imaama wajjin afuruma shanumaan salaannaa. Ajaa'ib. Gartee masjida illee numa qabanii laakiin namni waa keessa jiru masjidni illee kan jiru xiqqashaadhaan malee masjidni xiqqashaa nama 20 fi kana fuudhu malee nama guddaa waa waddii fuudhu nu gaafatan. Akkasitti achi dhufneet magaa alhamdulillah rabbil alamin osoo numa jennu daawwaatan osoo numa oofnu afaan oofnu kunillee nu dhibee jira. Warra lamaan tokkotu warra Ugandaadhaati. Duba warra Idi Amini wajjin dalage duratti warri boodaa kun dhufeetiin Ugandaa qabannaan baqatan. Warri kun warra afaan Arabaatiif kanallee beeku. Isaan santu mu'allimtootaan wajjin barsiisan ijoollee ganda Keeniyaadhaa tana. Warra kanaatu waan nu dhibe warra kanaaniin kottaa ilmaan kanatti waan kana himaa jennee isaan kana akkasitti nu tarjamanii afaan isin jalaa hiikan. Afaan nu jalaa hiikan. Kana guyyaa tokko duba namu fasilitaa qabatee seenee guyyaa tokko ga'anillee fasilitaa gaggaammaan tira dhufee amma eegaan dhufe torbaan tokko ga'e amma dalagaa jammaree fasilitaa kennanii ol seene. Ol seenee ugaan bilaakboordi gubbatti waa katabeetiin jiru gurbaan tokko mucaan tokko alma gadii haasawe. Waggaa sanii uskoti jeeni. Afaan Arabaatiin itti dubbata. Afaan Arabaatiin afaan biraa waan beekani. Aboo usii yoo jee afaan kiyyan beeku. Akkas. Uskoti jettanii. Uskoti jeeni. Uskoti jee mucaan kunis naanis. Inni naaf deebise. Uskoti jee. Uskoti meedhaa isinii deebise. Naa deebise. Waan akka jedhi jettaniin seya. Akkas jee seya. Waan nama araajatu jiru seya. Mucaa kanaan gurbaa uskoti jeeni. Yaa walati uskoti jeenama. Ogaan akkana jiru warra fedhisaa kan isa bira taa'uuti yoo isaati isuma qofaan kan qofa qaraayee isa qofa qaraayee nuti suuliin almatti isa nyaanu qaraayetu jedhu uskoot jedhamas. Martinuu. Amma itti baatanii. Maal nu martuu qaraatiif dhufnee maa isa callaa qaraayisa jedhanii. Bishaa qaraayisa jedhanii uskutuu jedhama. Waliinuu. Yaa walatu uskuttiin jee. Uskutuun jee yaa oolaat. Uskutuu yaa oolaat jedhan isaanii. Jam'ii keessanillee walumaan godhan. Walumaan oofan isaanii tummaan itti qabsanii. Manni na dhibe. Garaan deemuunii wallaale. Amma firraa fasadii keessaa gabbayeetiin jira warra Ugandaa tan kan fasadii biraa keessaa karaayitu jiru. Abookoottaa. Ijoolleen akkana jennaan isaanillee na jalaa jedhanii yoo isaaniiti karaayitutti hin jira seeyanii. Koottaa naaf fassaraaf jeeni. Amma akkasiin naaf fassaranii fi ijoollee tana gaa achumarraa itti roba Arabaa kana gaa achumarraatti dhidhiibee waan hin jajjajeetuma akkasitti bahe. Baanaan gaa ammaan tana ijoollee tana hoggaadhaaf. Afaan Kiswahilii kana kaa amma warra Keeniyaa kana isin tokkollee hin beektan gaafa. Hin beeku. Amma gaa naqaraa isaa jeen ijoollee tana gizee fusaadhaa. Ijoollee jajjabduu keessa jira. Gizee fusaa. Dhugaa gabbaasan isinii kun namni laga ol deebi'a. Afaan Swahilii kana tokko tokkoon katabachuun hin beeka. Tokko tokkoon habaarii, muzuurii, habaarii yaakoo kana naqaraa isaa jeeni. Gartee. Akkan. Antaan maati yaakoo. Huu. Hoggaa huu jammani. Yeeyyee. Akkana naqaraa isaa jeeni. Takka takkaan ibaaraa irra isinii kaa'e. Takka takkaan katabadheetiin kuni maali jaani. Akkana jaani. Ittiin katabadhee afaan Arabaatiin. Ittiin katabadhee booda amma ganama hoggaadhaan ol dhuftu seene habaarii naan ja'aan jeeni. Amma kaaniitti gaa habaarii naan jeeni ala baheetiin anaa ol deebi'a bara. Darasaadhaa miira namaan tana wayiin wallima. Amma barsiisaa miti darasaa. Ala baheetiin ol deebi'ee habaarii ja'ani. Bukan habari jen, habari nanjan amantan. Aja kesetan ya habari nanjan. Najan apa deh? Habari mang kung kasih bersisan kung. Baca muzuri najan apa deh? Amai. Ya ni ya tak ada berbada Uganda be. Orang Uganda sini berbada deh habari jadi mal janji. Mal jadi deh bisa nyetan. Oto orang sam berbada deh mute. Ya ada deh. Muzuri janji tu. Akhir apa nih tinggal muzuri je cara tu fakulti. Kesenjalan ban. Kesenjalan ban. Apa orang kata?
دوبا ركدي بود شيخ آدم كان يبرد فيه هل كان قلقل نتوندلو مرة تقول يا خيتا قلنا في شيخ آدم كل وقتك قال موراتك كتير خيتا شيخ دبينا دبدي كمين تاجين مالي يقولين كعفان كي خنا بيتو أنا فاني ثاني بيو يقولين تنا والابن ملك حمادي جيد صبري جكابو ini nak dia mah, iran ada muka fatu, ilmu mengatakan gaji sen alle male, iran wonder rendus nanti tu, ini nak tu jadi barta. Aje kita nabi taje ni jodoh tanah wanta ergate, kita bersawaji dah kadua, berarti. Kita berpangkainya kerana nama bersis. Kamarlah dua, sawaji. Kata bemeru fukan. Kali bajar ani egala. Akorat. Akorat egala kan. Kana moja biji tatu ini kana. Kana kasih nekarai saja ni. Abor cirahin jemari. Ye. Kana pura fu etin hafura tifude. Ni babarat ni. Ye. Tafsir leo wala ni. Kalau fu jole sana wujina hasawu. Dandetan. Ni dande. Cuma ni ga batin jamu kana ada berarti. Alhamdulillah Rabbil Alamin wayawi. Alat kille malle berande malle nakarai sije. Berarti. Maka sekolah le demen. Sekolah le deme. Sekolah warra deme. Nama kabe kuti nama Islam kaca karaun. Akan tina kara nagar sije ini. Akan tilalale. Karena tu dah om tinggi beratu jirtan. Masih dah kita tile nagar sije saja ini. Sama bahasa irti boda alhamdulillah manjat wajat. Akan. Rakobo de bardo nama ada Yusra. Akka sudah tinggal alhamdulillah Kenya kita kubanding. Coba wanita kata berarti akka kira dema jadi tim erganin. Tiko goda ni muragai. Akka suudira sin ergan. Ergan kuno nunggo. Nunggo. Rakon jab tu itu nunggutate. Mana kira galtani gafa kan? Mana kira gala. Ani Osone mana yang jaratin, dolen tu mana ani takka jaratun dan deh jadi jam. Mereka bade takka jaratun dan deh. Ilmu makna ega dalaga kapati. Ye, lapas nabi tani, nabi jarani, mana nama kita digodain aja. Masya Allah, lebih barakah itu mesu. Tiamu, makna bersifat kumade, wanita raben jirtu. Mana kuda tokkotin godanian. Yang direct kita, full kuda tokkotin godani. Ma tu konon dapiti. Rakko. Malagang kamu. Wani musyara jadi tadi tu. Berarti, kai singkat tu. Tu berabih arah ramuti. Itu zalamam ni, itu medam ni. Musyara tanya tu bahasa wabo dah itu ane madusti. Lakini waran urati gudara. Kontrata muka Koronta ran apa irad ofan kana Kenya ra ila Iraq ila kontrata fulatan berarti malini Kenya gadu fe aciro olfatan muka kana biteti asira Mombasa ergani Mombasa dan mi bahara kaitan Iraqi gaitan berarti numa dagenya wang jenung kan wang gono fe wang Magot undan deta. Kali aku dah cundan deh. Tanah tu dua kapa gari musyaratnya bati kuda sedih. Kani waktu kenar kena tetenya. Subhanallah. Bati kuda sedih. Apa kopi bati tak kami dah. Berarti, wana dah berre. Alhamdulillah, Rabbi nak kasih nundi ada guru forma dah berre. Karena hundak saya tak hundi tekinin nanne bakar Rabbi na. Ani Ukan kasi king kamu alan de maje. Orang Ethiopia ada refugee Ethiopia ada tabakat ting Kenya kita juta ni kambil le sene. Kambil refugee sene. Berarti Dufe sene tika gabu tika ada jadi ni. Dufe sene maka kiri nak katabannya ni orang makan ni wajib. Sana kabadnya para kabadnya semua pun ada. Berarti para kabadnya suruh pun ada. Rafu pun ada. Lagi itu. Dia lah mengumumkan itu kerja tadi. Wandung mana kerja tu hakarat habad tu je. Ini berdana habad tu ni bila wajib tinggi wajib. Berarti bodoh orang sugar
Farakaan tiigee suwaan rabbiin diddaa qabuu danda'u jiru. Salaasaa dhuftu isin yaamna jedhanii har'aan tana nama garee yaamanii guyyaa khamisaa nama hedduu yaamanii isin warri kun salaasaa dhuftu eeggadhaa jedhan faranjiin warri faranjiidha. Guyyaa isin yaamne interviyuu takkaawoo imtihaan isin irraa fuune akkasitti gara yaasa gara namuu biyya kenninaafi jedhan. Kaane salaasaan hoggaadha nuti salaasaa eeggachuu jirra. Guyyaa aladda hoggaa gahu Soomaliin biyya isiirraa baqatte. Jihaad barreen baqachiise. Achirraa warri sun baqadhu jennaan amma dhufanii guyyaa salaasaa akkasirratti dhufneetiin achi dhaabbannu sana sadaqaa ibiiroo warraa dura dhaabbannu. Kun hoggaa akkana Soomaliin baqattee jirti. Isaan ilaalla. Isaan qubsifna. Isin kan qubateetiin bakka bultan waan nyaatan qabdan hin dubbatin tattaa'aa jedhan. Qaxaroon tan jechiin dabarte. Ilaa yoomitti jennaan hin beeksifnee jedhan hin beekamnee jedhan. Akka warra kana qubsiifnu warri kun galgala kanuma wal jala yaa'utti jira akkuma meeqaan baheeti. Tattaa'aa jedhan. Bakka teessan qabdanii bakka bultan qabdanii waan nyaatan qabdanii. Addunyaan isin gargaaru jirti. Obsa jedhan. Ansa obaasan irratti Fiji sampai cabai emas, eldorit ini. Garte, ina bakasan itu ya ada garte. Wan itu juru itu. Akas. Ila refugee teh timpah dia sudah tiada di rakorra. Akas. Mana kanan ini sana? Hagan hogan anjan, ninta kafadu hogan terlebih. Takka hogan ada gatina tulisan, karena rabetin gatina kaciti berpada. Mana kita? Rakkattanii hedduu rakkattanii akka dhageenyetti gaafa sanii kun wattan baadiyyaatti illee baatanii lafa qonfortanii haga agartee harki keessan kun isin babbaqaqee nyaachuu dadhabtanii feestaalaan nyaattan ka jedhan sun akka. Yang dubbatiin booda hoggaan rakkadhee garaan kun wallaan deemeetiin dachii kireessuu jammare. Dachii kireessuu. Dachii sun gaafatan kiraan silaa eekaa tokko kireessuun shilingi 200. Eekaa tokko shilingi 200 kireeffatta. 200 kireeffatan. 200 qotta. Dhageessee shilingi 440 argadhe. Deemee kireessee qotee tiraaktaadhaan. Artee tiraaktaadhaan qotee makiinaan qotee achi facaasee guyyaa tokkumarraa takka dooniyaa 163 argadhe. Maashaallah taa jirtan. Boqqolloo. Kana gurguradhee nama kana ilma kiyyaa achi waan tira gaafatan bilaash hin jiru. Uskuulaas ni kafallaa. Ijoollee tana kanaan qaraasisa. Abbaa manaa naa eeggadhu hin jedhan. Uskuula kana yoo uummata kallee qabaachuu baadhee warra uskuula qofuutti dhaqeetiin ilmaa kanarraan ariinaa gaafa waa harkadhe isiniif hin fidaa. Jedhanii gartee. Ta'uu baasanitti ilmaan kun naa baratan silaa akka dhaba kiyyaatiin ilmaan kun baratan. Akkas. Afaan kiyya toleetumaan akkasii ilmaan kana barteeffadhee deemee bakka bilallee dhaqee ammallee otoo hin juutuu horiidhaas horsiisee horii aananii bitee gartee aanan elmee gurguree waan sheekummaa lafa kaa'ee ani armaan imaama masjida keessatti armaan sheeka nin qaraasisa armaan aananii gurgura geetee hoolaa bitee hoolaa kana gurguree ijoollee sana qaraasifachaadha. Hoolaan baatii jaatti guddata. Re'ee bitee ilmaan kana re'ee sana horsiisaa. Akkaan. Osoo hin jiru horiin kun 10 ta'e. Maashaallah. Dachii kireessee qotee makiinaan looriidhaan dhaabbatee kintaala guyyaa tokko kintaala 280 itti fedhe. Gartee anamma kuufeewu. Gartee imaamummaa malee waan imaamummaaf ijoollee taktiikaaleedhaan karaasa. Gidee biraa waan kiyyaan dalagadha. Akkasirratti ilmaan kana barsiifachuu danda'e. Baadiyyaa keessa bahee meetii kiyya na baqaqee harka lubbuudha salaama namaan hin jiru. Gartee harki kun babbaqaqee iitawee jajjabaatee yoo nama harkaan qabadhe namni harkaan ibduugaa. Nyaata akkamiin nyaattan harka sanii? Nyaata fal'aan maanii nyaata birraa. Harki walitti hunduu goggogee. Goggogee. Ajaa'ib. Gartee akkaan akkana muka qaba sibiila qaba itti goggoga kun.
ajaa'ib sibii waan ta'u wanni nama falaana ni nyaata namni salaam naan jiru harka kiyya sodaa hin bakka kai jajjabaate ajaa'iba kan wanni hin dabarre hin jiru banii aadam kanarra akkasirratti abboolee booddammas baadiyyaa san keessa amma wayyaa egaa amata 10 loon horsiise re'ee horsiise lukkuu horsiise hooliyyee horsiise midhaan facaase qotee gurguradhee amata 10 boodatti kara magaalaa deebi'e artee kara magaalaa deebi'e duratti magaalaa maallaqaan namni maallaqa wal dhabe magaalaa keessa taa'uu hin ta'u artee akkan duratti maallaqa dhabaame magaalaa keessaa godaane amma harkadhee jennaan itti deebite bishaaraa warraa yoo dhuftellee haa dhufuu baatu akka feete haa taatu itti warra hin kaanne gara boodaa kanatti akkas gartee ilmaa kiyya barsiisfachuu malee maashaallah wanni xiqqoo nutti jabaate wanni harkanu tuni school fees kafaluun tuni hin jabaatte hedduu jabaatte ilmaan kunis amma heddummaatanii nama 7 ta'anii maashaallah ijoollee warra soddallee nama 2 irra jira nama 8 9 ijoolleen tunitti heddummaate isin gaafuma Suud irraa dhuftanuu warra qabdammoo warraan qabee gaafuma Suud irraa dhuftanuu ilmaan 2 nin qaba maashaallah ilmaan 2 nin qaba ilmaan 2 nin qaba amma gana nama tokkoon taa'e ijoollee tana nasar iskuulii naqee iskuulaan kolban naqee takka amata 3 maal qabdi amma ilmoo qabsuni gurbaarree mutan dhufa kunillee nama tokko qaba ijoollee tana xixiqqoo tanatuma wayyeessee tan booda iskuula naqee maashaallah bareeda gootan gaafatan xiqqoo wani wayyaa intalti guddoon iskuula seentee isirraa hin kafalamee gurbaarraa hin kafalu gurbaan amata hin geenye akkatti iskuula seen hin geenye qiyaasa iskuula seen hin geenye obboleettii wajjini warri iskuulaan diidu gaafatan ijoollee xiqqishoo gartee haa dhufu obboleessinis wajjin naan jaallu isa inni numa taagaan numa taphatee waggaa dadhabee rafaa dubbii biraan jirtu akkasitti ijoollee tan akkasitti hin barsiiseen maashaallah tawarra isaan boodallee tokkumti warraa hin kafalamanii lammeeffaan kafalu warra umriin hin gahin gaafatan amata 4 gaddetti ijoolleen qeebalan ijoolleen dhugaa amata 4 guutte iskuula rooddaa tolaat faalee seesisan asira iskuulii amata 4 gadi yoo obboleessaa wajji dhufte neeqee haa teessu laakiin qaraatinis hin jirtu iskuulaatti maallaqaatti hin gaafatan osoo baasan irratti ijoollee sana gudduu jette maashaallah amma duuba warri gaafas ol dureetiin gisee isin dhuftan maatii 4 maatii 5 callaa namni muslima har'aan tana namni hagam baay'ate qiyaasatti alhamdulillahi rabbil har'aan tana miliyoona meeqa jirraa rabbumaatu beeka guyyaa sanii ammoo osoo numatti itti tatteenyuu tubu namni kun islaaminaa tana jaalatee gartee da'awaa nutillee deemnee goona deemnee da'awaa goona namni gisee waliin dhufu takka yoo namni du'e takka aruusa bakkeetti namni waliin dhufu gaafa sanii guyyaa aruusni jiru guyyaa namni du'e fursaa tana qabrii dhaabbannee dubbanna gartee osoo qabrii tana irra dhaabbannee dubbannu namni 5 nu jaarmatu islaamaa maashaallah gartee maatiin manni wal keessa Keenyaa keessatti islaamaa fi kiristaaniin gisee musiibaadhaa sana namni du'e walumaan awwaalan sababu faamiliin tun nama 6 qabdi 6 kana keessa tokko qofaatu islaamaa namni 5 islaamaa miti obbolee isaanii kun yoo du'e takka akka kiristaanaa kun yoo du'e nuti hundinuu waliin dhayna obboleessa islaamaa kanarraa namni isaanii du'e jennee qabrii waliin dhayna oggaadheenne dubbo waan islaaminaa sanatti himna har'a nama 4-5 islaamin sin eeggadha maashaallah sababaa sana irratti baadiyyaas ni deemna gartee baadiyyaa tana gaafa kiloo 40 kiloo 50 makiinaan hin jirtu beekaa gaafatan otoo saayikiliis hin jiru beeskiliis hin jiru makiinaan hin jirtu gartee lukumaan yaatan miilaa jaana miilaan deemnee halkan deemnee sa'aa 4 ta'aa 5 bakka san dhayna dhageesse dhaynee achi oollee yoo islaamni du'e nu qabrii qotaa nutu awwaalaa yoo islaamni du'e warri hin beeku kanatti ofunaa gartee yooni
qabrii sana qotaa oolle. Galgala harki hundi nu bilchaate. Namni hin jiru nama hagoon qottani. Dandee. Namni hin jiru nama hagoon qotta. Nama sadii afuriin qabrii qotaa oolla. Bismillah. Ajaa'ib. Kanaan akkasitti. Akkasitti. Abuya namni illee nu jaalate. Nuti illee nama jaalanne. Jaalalti suni duubaan tana. Islaaminaa itti meeshite. Masha Allah. Anima harka kiyyatatti kan islaamee. Kanneen inni islaameete nama 388. Nama 388. Bakka har'aatti harka kiyyatatti islaamee. Masha Allah, Masha Allah. 400 nama 12 callaa jiru. Agasirru. Ajaa'ib. Alhamdulillah rabbil alamin. Haala islaamaa laaluudhaan. Akkana. Fiddee ayyaate. Masha Allah. Ayya shukran. Akkasiin namni kun marti argame. Akkanaani argame. Ayyee. Alhamdulillah rabbil alamin duuba diin babal'isu jechuun waan xiqqaan taduraati xabi haala akhlaaqa. Akkas. Nama akhlaaqa qabuutu nama ifii qacee dura ofiitti qaceelu. Ofiitti qaceelu. Warri kuni islaamin hunduraa tokko nama jijjiira. Hawaka kara illee numa jira. Laakiin warri kuni bakki isaan walitti saayibanii mana farshoo fa'aa waliin dhaqan. Kan dhugullee numa jira. Ammallee namatti waa himu hin jiru. Namoota nama feetiif waan rabbi dalagatu kan ofiitiif dalagatu malee nama iyyaamu. Ajaa'ib. Nama waan kanatti iyyaamu. Yaamuu kana barbaachisa jechuudha. Yaamuu barbaachisa. Usuun hin barbaachisu. Ati kadhage haa dhagahu qabate haa eeju haa didde haa diddu numa dubbadhu. Akkana. Wayi maallaqa kabalta dubbadhu. Duuba amma sababa. Ammallee diin namaan arrabsin. Nama diin biraa qabus hin arrabsin. Ati qaraatee jirta kee kana ni beekta. Keenya hundeen kun akkana ja'a mee wal maddi tilaali. Keessa laalladhu. Maganuma jedhanii. Bartee keeti. Fedhiin teeti tanuma biraati miti. Akkas. Kanumaanii nama islaaminatti jaarchee wanni goone gartee. Masha Allah, Masha Allah. Rabbi si waffaqe. Amiin Allahumma amiin. Inni gooti wallahi rabbi maalike. Duuba sababa amma kunoo isin nama Oromooti namni biraa gama san hin jiru kophaa keessan achi qubattanii dhiibbaan isinirra godhame hin jiru haala kanaan gisee baadiyaa agartee lafa qotattan san haa ta'u. Kaafaan baadiyaa jiru san dhiibbaan narra geessanii jirti xiqqoo. Waan hidhanii kun dhufee arma qubaddeefa. Waan ammallee loon qabu, waan re'ee qabu. Waan horiin hin qabu maalleen horiin hin qabu horii ooyiruu namaa hin hanqatu. Hin hanqatu. Waan namaa nyaatu hin hanqatu ooyiruu namaa seenu. Akkas. Deemee shaambaa namaa seena. Guyyaa tokko takka kasaanii dhufee shaambaan kireessa kana seena. Akkana. Guyyaa tokko horiin tokko shamba ooyiruu naan kireesseetiin dachi qoteetiin boqqolloo ashiitte tana horiin dhufee seenee dachiin tun dachii guddoodha. Yoo moggatti garte malee egaa horiin kun walakkaa seenee arguu hin dandeessu dachii tana. Horiin kun dhufee keessa oolee mataa boqqolloo osoo nyaatu keessa bulee gartee gaafa kaan isaanii boqqolloo nyaatee quufeetiin karatti as bahee karaa ciciisu ooyiruu moggaa ciciisu salaata subiitti salaatu deema nama salaachisu deema horii ciciisu arge saboo horiin kun eessaa midhaan kana kan hin nyaatin arma dhufee ciciisa jeetiin maanumarra deemee ilaalee kun ooyiruun tun idduun tun hin jirtu walakkaan tun ta'uu baate keessa bulanii kanaan ooyiruu horii kana fuudhee arma keessaa yaasee horiin amma quufee miti kara warra yaa. Kara warra yaa. Kaanan qabu fa'aa jira waatiyoo isaa yaadate naan qaceelani. Yalumaan qaceelee fuudhaniitu mana isaanii nageessan horiin kun. Kana abbaan horii kanaa kun gabbahee horii eessaa ooftanaan jedhe. Horiin barakkatti ooyiruu narraa nyaatee hin jeeni. Ooyiruu asii qabdaa naan jedhe hin jeeni. Gaarreessaa dhaqanii nyaatanii naan jedhe biyya Soomalii. Somaalee isin see? Soomalii waluma fakkaata. Waluma fakkaata. Horiin asirraa deemeeti biyya Soomalii gaarreessaa tajaajilin dhaqee nyaatee naan jedhe.
Bari waa gaarreessa miti horii kun bakka barsiisee biraa saniin ooyiruu qaba. San boqqolloo narraa nyaatanii hin jeen. Siitu isaanitti dhufe moo isaanitti dhufe jedhe gaafas. Ajaa'iba subhaanallah. Dhageeffadhu. Subhaanallah. Sii horiin dhufe moo? Horii sitti dhufee ooyiruu ta'e nyaatee naan jedhe. Waliin ju qaba. Maaltu jira? Akkamittiin dhaabbadhee ilaalee akkanaan jedhe. Amma yoo mataa kee nagaa godhuu barbaadde. Mee bakka irraa dhufte deebi'ee naan jedhe. Akkasumatti horii san jalaa deebi'ee. Irraa masjiida bira gattaa'ee oo'ee ani guddaan kun. Akkas laazima nama dhagahamaa. Boqqolloo sana keessa deemee ilaalee keessa deemee ilaalee. Hisaaba godhee. Mataa boqqolloodhaa 1,800 fi maal irraa nyaate horiin kun. Kana hunda deemee gaa warra biyyaa dhaqee. Gurguddaa warra biyyatti dhaqee. Akkatti gaa horiin kunoo faamilii maqaa jedhamu beeku kunoo manachi dhaabbatu san horii akka warra saniiti. Dhufee guyyaa kana seenee illee irraan beeku. Garuu fo'an akka isatti arganii keessa yaatee si geessee abbichi kana naan jedhe. Qottan alaalaa jeen. Dhufanii ilaalanii hisaabanii mataa boqqolloo tokkicha shilingii lamatti naa hisaabanna. Shilingii lama? Shilingii lama mataa boqqolloo tokko. Martee akkasitti hisaabanii shilingii keenyaadhaa 4,000 fi maal ta'e 2,000 kachiifaate kana micha guddaa asiitii jaan. Kanamtee dubbii ilaalee? Dubbii ilaalee guddaa ganda kanaa. Homaa. Osoo namticha irraayyuu fuudhuu baattanii rooyyuun oolu. Doonaa fuudhuu baannee maal qabna? Namicha irraa 4,000 fuudhanii 2,000 naa lakkisanii 2,000 namichi harkatti qabatee 2,000 as kenne. Lamaan kana fuudhee hoggaan achi garagalu. Kaboolisa ammas waan naan jee nuti egaa dhaabbanneetti achirraa ganama kana hunda hojjeteetirra jirra. Shaayii nu dhabaabtuu hiije. Asumaan saamuu eedan. Koottaa jeeteen ammas fuudhee gaa warra kana mana shaayiidhaa geessee shaayii fidanii fi shaayii qofaa furnoonatti hojii jirti. Mukaa ta'e furnoonee hojii jirti. Shaayii qofa nama kennee nama kana maammayi. Taatu. Onjo shilingii 300 fi maal warra kanatti maas irraa hin baate. Shilingii 1,600 fi maaltu na hafe. Amma arma booda. Ana asii deemaa jibirra. Tun hundinarra kutte. Dubbii akka malee nama dhagamtu amma mallaqa irrallee badii midhaanii irrallee jecha qaallichaa santu. Jechi suni bakka arraantinaa nama deessu jira. Laazimaa nama madeessa. Bakka arraantinaa waan daga warra nama sana hoggaan arge. Akkas. Waan bakka waan tahan hin qabanii fi biyyuu fi illee biyyaa mijechatu nama laaffise malee biyya nama yaadachiifti. Sittuu agartee biyya tanatti dhufe moorii kanas si dhufeen dubbii laaftu miti. Namni kana namaan jiru takka hin jiru. Hin jiru. Kuma biraan namaan jedha malee. Wanni biraan numa jirti malee. Namni seetutti dhufe horiitti dhufe namaan jiru. Sammara keessa dabartanii har'a rabbiin baadiyyaa sanii baasee magaalatti isin galchee sababa ilmaan keessaniitiin manallee godhattanii. Alhamdulillahi har'a kun jiruu bareedduu keessa jirtan jechuudha. Obsi kana qaba. Lafa sanillee qotuu dhiise.